Memang aja nure jori abu ti. Juga Rabbi jori abu. Arti Oromoo keessatti nama baay'ee fudhatama qabu fi jaalatamaadha. Abbaa istaayilii addaa, abbaa uffannaa addaati jedhamee beekama. Jori abu yeroo hedduu uffanni isaa istaayiliin inni itti seenu artistoota kaaniin addaa waan adda isa godhu hedduutu jira. Dhugaa Rabbi yoo dubbanne jori abu yoo kanatti ilaalte artistii fakkaatu garuu uffannaan isaallee artiidha. Gochi isaallee artiidha. Gosoota arsii kana aadaa sirboota arsii kana akkaataa inni itti ibsu akkaataa ajaa'ibaati. Akkaataa itti modern ta'ee dhufe tokko sirboota aadaa ammayyaa sirboota arsii kana aadaa arsii kana akka gaariitti ibsaa akka gaariitti nama obaasaa baay'ee jechoonni inni fayyadamu nama hedduus galuu baatus Jori Abu walleen inni sirbu akkaataan uffannaan aadaa arsii shamarran dhiironni achirratti seeni dhugama Rabbi waa hedduu nama yaadachiisa. Jori Abu galatoomi ulfaadhu akka namatti itti fufidhaan. Mee itti hafuuf. Mee maal jedhe sokoraa leencaa dee sokoree jetti haatee magaalaan Arsiyyoo Rabbi yoo dubbanne sirba Jori Abu yoo hin dhageeffate siin galu yoo deddeebitee dhageeffatte barumsa hedduu irraa argatta waa hedduu isarraa baratta sirbootan arsii jechi isaallee aadaa arsii keessaa waa hedduu ibsa waan ta'eef jechuma isaa uffannaa yookaan aadaa arsii yookaan aadaa Oromoo keessaa tokko fudhatee ibsu qofa osoo hin taane jechoonni inni achi keessatti fayyadamu jechoota gurguddaadha jechoota ciccimoodha barnoota hedduu achi keessatti nama dabarsa sirbootan hedduu sirba tirrii sirbootan hedduu sirbi Jori Abu inumaa sirba ammayyaallee yeroo sirbu istaayiliin isaa baay'ee sirba artii Oromoo kana keessatti fudhatama guddaa bifa argatuun kan inni itti weellisu Jori Abu baay'ee dinqisiifadha jechuudha. Akka nama tokkootitti dhugama osoo saboota biraa irraa dhalatee Jori Abu asin jiru jedheetiin abdadha. Abdii akkasii qaba. Ammallee har'allee borillee Oromoo miliyoona hedduutu jira. Sirboota isaa kana seentanii yoo daawwattan waa hedduu irraa barachuuf isallee jajjabeessitanii kanaa olitti sirbootan biraa qabatee akka dhufu hamileen keessan hin gargaara waan ta'eef dhugama artistoonni Oromoo keessaa artiin hedduu artistoonni Oromoo yeroo ammaa kana wallee hedduu jechuun bifoota ammayyaa bifa aadaatiin qabatanii dhufaadhaan hedduu waan nama boonsuuti. Vision Entertainment illee haa galatoomu sirboota Oromoo kana hedduu guddisuudhaaf tattaaffii guddaa godhee haginni dhufee biyyoon Oromoo artistoota Oromoo kun ol ka'aa jira.
baay'ee guddachaa jira waan ta'eef ammallee bifuma kanaan artistoota keenya jajjabeessuun bira dhaabachuun sirboottan isaan nutti ay fidan kana irraa fudhachuun view isaanii guddisuun bira dhaabachuun baay'ee hawaasa Oromoo kanarraa aadaa godhachuu qabna barbaachisaa ta'uu qaba. Sirboottan Amaaraa tokko keessoo seentan sirba Joorjii Aabbuu kana xiqqoo nuus isaa kan geenne miliyoona meeqatti kan akkaamu ji'a tokko keessatti view meeqa argata jechuudha. Keenya garuu wallaahi hin beeku. Mee waan Joorjii Aabbuu jedhu itti adeemnu. Sirboottan isaa hedduun ergaa jajjabduuf keessaa qaba. Artistoota hedduullee maqaa Joorjii Aabbuutiin artistoota hedduullee kan sirboota dalagan jiranii. Dhugama rabbi Joorjii Aabbuu nama fayyaalessaa nama nagayaati. Akkanatti yoo inni si dhufe Joorjii Aabbuu artistiidha weellisaadha jetteen fudhattu. Nama jechuun Joorjii Aabbuu nama karaa hedduun nama gaariidha. Amantii isaatiifis artii Oromoo kana guddisuu keessattis nama gahee hedduu qabudha. Nama hunduma wal bira qabee deemuun nama jabaa artistii Oromoo keessaa dhugama yoo dubbanne jechuudha. Dhugama dubbadha. Artistii Oromoo keessaa artistii jabaa amantii isas aadaa isas afaan isas waan hunda walitti wal bira qabee deemuun keessaa Joorjii Aabbuu nama jabaa jechuudha. Dhugama rabbii jechuudha. Jabeeffamuu qaba. View isaa seentanii daawwachuun artii sirba isaa jechuun view isaa ol ka'uu qaba jajjabeessuu qabda. Joorjii Aabbuu yoo kanarra namni jajjabeesse waan baay'ee waan sila artii Oromoo keessatti dalagamee hin beekne tokko ummata Oromoo kana biratti dalagee ummata hawaasa bal'aa kanaaf kenne jedheetiin abdirraa qaba. Dhugama rabbii yoo dubbanne jechuudha. Joorjii Aabbuu baay'ee nama amata dheeraa dura isa beeku nama jabaadha. Nama dhugama artii Oromoo kana keessatti akkaataa ittiin itti artii Oromoo kana ittiin mul'isan akkaataa itti sirban akka itti saayikooloojii ummataa kana keessatti itti seenu nama beeku keessaa nama tokko jechuudha Joorjii Aabbuu. Akkuma nama fayyaalessa nama nagaa nama artistii fakkaanne kan artiin isaa jaalatama baay'ee namni hedduu jaalataa jechuudha. Amma namoota hedduu yoo dhageeffatan sirboonni isaa isin garuu dhabuun mara garuu jettoonni inni fayyadamuu fi ashiini inni ittiin artii Oromoo kana akkamitti namni hawaasa kanatti dhufee hawaasni kun narraa fudhata waan jedhu tokko qopheeffatee lafaa qabuun istaayilii akkuma ofitti amaneen artii Oromoo kana itti seenaa jechuudha. Uffanni isaallee adda isa godha Joorjii Aabbuu yoo fudhattan sheeka fakkaatee seenaa yookaan ammoo garii ballee fakkaata warra bahaa jechuudha. Warra keenya irra dirree sheekan hawaasni fakkaata akkaataan inni uffatu baay'ee nama dinqisiisa. Ani hin dinqisiifadha dhugama rabbii yoo dubbadha hin dinqisiifadha. Joorjii Aabbuu baay'ee kabajas baay'ee noormaalii isa jaaladha. Sirbi isaa dhageeffatamee hin quufamu. Sirba inni har'a gadhiise kana akka gaariitti view isaa hin guddiftanii ol kaaftan jedheetiin abdii qaba. Sirba isaa seenaati dhageeffadhaa jajjabeessanii Joorjii Aabbuu. Mee adeemnu waliin. Tokko tokkoon keessan Joorjii Aabbuu sila waraana keessa ture
makalaakaa dha inni jechuun keessanii dhoodhu koofiyaan inni godhatu koofiyaa warra waraanaa warra makalaakaa yaa'u istaayilii isaati jecha injiraami xiqqoomii artistoota kanarra waa wayii mul'isee hawaasa Oromoo kan artiin akka waan hunda keessa jiru jechuudha. Uffata keessas jira, qoosas keessa jira, weellisuu keessa jira. Artii kana jechuun waa hedduu of keessatti qabata. Suuraa kaasuun artiidha. Bu'aa bocuun artiidha. Boca addaa wayii uumuun artiidha. Yaa'u kanuma artistoota irraa addoon isa godhu waan akkanaa uffannaa isaa akkaataa inni itti uffatu isa adda godha. Baay'ee waa hedduun isa dinqisiifadha jechuudha. Joorji Aabbuu stage irratti nama artii Oromoo kana keessa nama stage akkaataa ittiin hoogganu dhugama rabbii jechuudha. Nama sadarkaa tokko ofirra jiru jechuudha. Baay'ee stage irratti nama hawwata jechuudha. Gartee nama hedduu sochoosuudhaan stage guutuu sochoosuu nama danda'u Joorji Aabbuu. Inumaayyuu osoo addunyaa irratti stage addunyaa irratti dhiyaate nama taphaati miti, nama laafaa miti jechuudha. Eenyumallee nama afaan isaa beeku, nama afaan isaa hin beekne illee Joorji Aabbuu ni sochoosaa jechuudha. Dhugama rabbii yoo dubbanne dhugaa yookiin kiyyaaf Oromoo fi miti dhugama rabbii yoo dubbanne jechuudha. Dhugaa rabbii yoo lafa kenne Joorji Aabbuu tokkoffaa gaafa inni Dubaay ofirratti sabaaf sablammiin hedduu achirratti jiru karaa fullee hirriibaa kaasee waan godhaa ture namni hedduu argeera miidiyaa kanarratti jechuudha. Joorji Aabbuu baay'ee isa jaaladha, baay'ee isa kabajaa uffaadhu. Ammallee fuulduratti artiin Oromoo ganaadha. Hin hojjetamne hojjedhu jechuun ni barbaada. Akka fuulduratti hojjetee waan biraa qabatee nu dhufu abdii isarraa qabaa Joorji Aabbuu jechuudha. Mee itti fufneetiin asumaan galatoomaa isiniin jedheetiin raabaa jechuudha. Asirratti maal isiniif ibsuu barbaadne Harangee. Harangeen naannoo keenya kana gara Arsii kanatti baay'ee itti gargaaraman. Inumaayyuu yeroo hedduu fuudhaa fi heeruma yeroo dhiirri tokko yoo fuudhe margaa fi halangee qabatee fuudhaa. Halangeen tuni isa biraan sochootu gaada jira. Gola wayii xiqqoo ijaaramtu itti jira. Gola saniin maal jedhanii? Isa mataa ofitti fannisee jaarsi isii achirratti sallaaltee sodaattee jechuudha. Yoo isiin dubbii goote sana maga fuudhetti aadaa Oromoo keessatti namni halangee hin dhabu jechuudha. Gara bahaa innumaa gara Arsii kanatti jechuudha. Halangee hin dhabu jechuudha warri Arsii. Yeroo kamiyyuu sababa saniif mallattoo aadaa naannoo isaallee waan jiru mul'isuudhaaf inni halangee qabate waan baay'ee nama gammachiisu. Asirratti kan godhatu kana naannoo gara Harargeetti aadaa sanillee of keessatti calaqqisiisee jira. Dhugama rabbii waan nama boonsu qajeeluma yoo irra gatta'anii kalaalan taate kiliippii inni dalage kanarra waa hedduu baratanii waa hedduu hubatanii kana jennee hojjaan baasuudhaaf yeroo fudhata waan ta'eef inshaallah hojjaan baafne jedheetiin abdii qaba. Isinii gala jechuudha asirratti jechuudha sirba isaa irratti maal akka ta'e isinii gala jedheetiin abdii qaba. Dhaloota har'aa kana inumaa hin galaa fi baay'ee waan nama gammachiisu nama boonsu. Dhugama artiistiin Oromoo kamillee yoo akkanatti hojjete biyya guddisuu danda'a, naannoos guddisuu danda'a. Naannoo bira dabree akka Afrikaatitti Oromoon maal akka ta'e, akka addunyaatti Oromoon maal akka ta'e addunyaan kun dubaree nu argaa jechuudha. Wantoonni amma Hindii biyyoota Hindii guddise artii akkanaati jechuudha. Akkanatti artii isaan irratti yoo hojjetanii biyya san guddisuu akka Hindii kanatti akka addunyaa kam keessatti iyyuu biyyi teenya guddachuu dandeessi. San gochuudhaaf yoo nu artistoota kana jajjabeessine bira dhaabannee hamilee isaanii taane jechuudha. Joorji har'a kana dalage taanaan yoo biyuun isaa waan xiqqaa ta'e kan namni hin ilaalin ta'u taate boru waan biraa qabatee hin dhufu jechuudha. Sirboota kanarratti waa hedduu aarsaa humnas, aarsaa horoo qarshis waa hedduu ta'ee dhufee jechuudha. Wanni har'a asirratti dhiyaate kun shubbistoonni uffanni aadaa maaliin kiliippii wanni hundi isaa sirbi kun akkanatti dalagamee akkana bareedee dhiyaate kun hundi isaa mallaqni guddaan itti dhangala'ee dhufee jechuudha. Nama har'a mallaqa guddaa dhangalaasee dhufe kana yoo nuti kan laallu ta'e
يونت هنجج بيسني نمني كوني يرو براتيف عرسا قدا كنا كفلي رفوس سندن دو رفوس أمة أورومو كناف وان تكون ألتي أكو أورومو كيسارة أورومو كناف واه جتوس ساجراتوس هم نتين نتين أفهم كابو جتو حق يوجد جبيسني كنا أول وان براك أبتيك كنا أولي أبتيك أفا إسكي سجري جتو إني هاكوبس نوراها بنو ججباتا غلطوما ulfaadha isinii jedha yeroo biraatiin walitti deebina nagatti isinii jedha bye bye